sagantaan kun gaa yaadannoo Dr. Artist Ali Birraa kan yeroo hundaa'uu qalbii teenya keessaa hin dhabne waggaa tokkoffaasaa as paarkii Dr. Artist Ali Birraa keessatti gaggeessaadhaa jirra. Sagantaa tanarratti argamuudhaaf naannoleedhaa fi akkasumatti illee sadarkaa federaalaa irraa keessummoonni as nu gidduutti argamutan hundi keessanuu galatoomaa nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Sagantaan kun haala miidhagaa taheen akka gaggeeffamuuf bulchiinsi Dirree Dhawaadhaa gahee ol aanaa nuuf gumaachee jira. Hedduu galatoomfannaa. Bakkuma jirtanitti dungoo qabattanii walaloon kan gaggeeffamu ta'a. Eegasii gara sagantaa itti aanutti ichi dabarra. Akkuma reefu isiniif ibsetti Saalihaa Saamidaatii fi Shantam Shubbisaa akkasumatti illee Caalaa Bultumeetiis asirratti yaada kennachuudha qaba jennee murteessinee jirra. Kanaafuu isaan hundinuu waa'ee Ali Birraa irratti yaada nuuf kennatanii gara Siisaay Zalagaa Reedaatti na አንድ ሰው ስንት ነው? ግድ የለም ሰው ከሰው ባይበልጥም ግን ከሰው ሰው ይለያል በገቢር ነቢቡ። አንዳንዱ እኮ አለ አንድም የማይሞላ ከአንድ የሚያንስ ጥቂት፣ አንዳንዱ አንድ ሆኖ ብቻውን ብዙ ነው እንደ እንዝርት ልቃቂት። ተለቅሞ ተሰፍሮ ታፍሶ ተዘርዝሮ ተመዞ ተቆጥሮ እንደማይጨርሱት አይነትም ተፈጥሮ አንድ ሆኖ ብዙ ነው ብቻውን አዴሮ። ሚዛን በሚያነሳ ሚዛን ላይ ሲመዘን በሁሉም ማዕዘን ቢታይ ቢመረመር ከሂሳብም ስሌት እንደ አንዱ ቀመር ሲደመር 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 ነው በቃ። በአዳፍኔ ሙዚቃ በጊታር ባዙቃ በተርቡሻ ፈንጂ በቶምቶም ዱለቃ መንገድ እየመራ ሽምቅ የሚያጠቃ በማይክራፎንም የጨበጣ ውጊያ ከፊት ተፋላሚ ለታፈነ ጩኸቱን አሰሚ ሲደመር የፍትህ ነጋሪት ጎሳሚ ሲደመር የሰው ልጅ የነጻነት ታጋይ በድምፁ ነበልባል ትናጋው የሚጋይ ሲደመር ጠብ አብራጅ አስታራቂ ሸምጋይ ሲደመር ገላጋይ የጥላቻ ነቃይ የሀገር ፍቅር አብቃይ ሲደመር ጽልመት ውስጥ እንደ ኡርጂ አብሪ ሚልኪዌይ ጅራታም ኮከብ ተወርዋሪ ሲደመር 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 አያልቅ ተደምሮ አንድ ሆኖ ብቻውን ብዙ ነው አዴሮ። አንደኛው አፍቃሪ አንደኛው አክባሪ፣ አንዱ መንገድ መሪ ያኛው መካሪ ያኛው አስተማሪ ሲደመር 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 አንድና ብዙ ነው በሂሳብ ስሌት ቀመር። ቦታ የለም ውስጡ ለግጭትና ጠብ ቢገፋም ቢከፋም በረቀቀ ጥበብ በቀልድ እያዋዛ ቁም ነገርን ገላጭ እንደዚህ በእርጋታ ሁሌም በሀሳብ በላጭ። sagantaa tanarratti akka waa'ee Ali Birraa irratti yaada kennataniif isaan afeerraa buleeyyiirraa jalqabna. Adeeroo Shantam Shubbisaan Ali Muhammad Musa Ali Birraa wannitti moggaafame wallee dura wallise birraadhaaf barihee ililleen urgooyte jedhe. Tuba adii kana gaafa afaan Oromoo bareedina afaan Oromoo addunyaa agarsiisuu fedhe rabbiin Oromoof Ali Birraa kana gaafa afaan Oromoo jabeenyaa fi bal'ina isaa agarsiisuu fedhe akaakayyuu isaa Sheekh Bakrii Saphaloo kanne. Ali Birraan Kanadaa fi Austraaliyaatti akka maqaa Oromoo ol kaase addunyaan tun oliin kaafame. Bakka jirru istookaaniitis waan adeeroo ripireezenti godhu haa goonu walaa hammannu les haa bichaa jira.
barsiise waan ta'eef hangafa adeeroo. Kanaaf dhaamsi gabaabaan xiqqoo waan qabu nama guddaa akkanaa nama hangafa akkanaa Itoophiyaa osoo hin taane addunyaadhaaf leejendii nama ta'e kana akkamitti leegasii isaa galmaan geenya waan jiru artistoonni keenya maal godhuu qabna waan jiru hojii manaa guddaadha. Jaalala tokkummaa yoo nutti dhagahamee miidhamnellee nama bakka hunda namni nama mufachiisu ni jiraata. Yeroo garii lubbuun teenyaas akka turtu wal dandeenyee wanni hundi waan dabruuf wal qabannee wal jabeeffannee tokkubbaa tabba waan baanuuf kan nu hammeessees yoo jiraate beekaa gowwaa taanee aliitu akkas jee na gorsuu ture ni jarjartaa hin aarinii yoo namni si aarsee beekaa gowwaa tahii bira dabrii guyyaa tokko namni sanis if baree dhiifamas gaafata naan jaa. Kanaaf akkasii wal qabannee waan hedduu rakkoo biyya teenya sabni keenya keessa dabre akka Itoophiyaa sabaa sablammiin hundi ni beeynaa. Akka isatti gaarii yoo taane garuu waa hundarra aanuun ni dandahama. Tokko haa taanu wal haa jaalannu. Duraan dursa kabajamoo obbo Kadir Jawaar akkasumas obbo Hussein Faisoo akkasumas miseensota kaabinee bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa akkasumas uummata Dirree Dawaa uummata jaalalaa osoo waliin qoonnee sabaaf sablammii jaalalaan jiraatu biqilchituu artistoota hedduu akkasumas aboo Liillii Birraa kabajamtuu haadha warraa doktora kabajaa Alii Birraa akkasumas jaalatamtoota artistoota Oromootii fi uummata magaalaa Dirree Dawaa akkasumallee uummata Oromoo addunyaarraa sagantaa kana ilaalaa jirtan har'a yaadannoodhaaf bakka kanatti dhufnullee haa ta'u malee ilmi namaa ni dhalata ni jiraata bakka uumameef sanatti immoo ni godaana. Inni guddaan ilmi namaa tokko du'e kan jedhamu yookaan lubbuun dabarte kan jedhamu seenaa osoo hin dalagin yoo darbedha. Adeeroon immoo nama jenereeshina sadi keessatti yookaan dhaloota sadi keessatti yaadannoo mataa isaa uumee darbedha. Nama Itoophiyaa ta'ee dhalatee Adeeroo Alii Birraa namni wallaalee hin jiru. Oromoon mana kitaaba guddaa yookaan laabireerii guddicha dhabdee waan jedhe waan itti gadduun qabu. Garuu inni lubbuudhaan nu biraa dhabamus hojiiwwan isaa boollaa olii ilmaan isaa kun akkuma of duubatti argitan kanadha. Oromoota hedduu keessa onnee Oromoota hedduu keessa onnee sabaaf sablammii keessa ammallee borullee ni jiraata ni jira jechuudha yaadaan. Yoo kana jedhu ilmi namaa du'e kan jennu dhaabbiitti kan du'e jira osoo lubbuudhaan jiru waa takka osoo hin dalagne waa takka osoo hin hojjenne kan lubbuun darbitutu jira. Namni akkasii sun naannootti dhalate keessaas hin bahu ni jiraata hin rafa hin ka'a hin nyaata hin dhuga deebi'ee hin rafa akkasumatti lubbuun isaa dabarti jechuudha. Inni kan sabaaf hojjete osoo guyyaa tokko boqonnaan argatiin jiruuf jireenya isaa keessatti osoo saba isaatiin dhukkubsatu osoo sabaaf aaduu kan lubbuun dabartu kan maqaan isaa immoo boollaa olii ni jira jechuudha. Akkasumas Adeeroo Alii Birraa qofa otoo hin taane bara kana keessa qofa artistoota hedduu lubbuudhaan of biraa dhabne. Artisti Nuwoo Gobanaa, Zariuu Wadaajoo, Haloo Daawwee weellistoonni keenya hedduutu jira jechuudha kan lubbuudhaan of biraa dhabne. Isaaniinis Rabbii rahmataa godhuu jechaati. Akkasuma qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa isas sammuu keessatti yaadachaa har'a gaafa lubbuudhaan jirru wal yaadachuun lubbuun osoo jiranii jabaa ofii barbaaddachuun jabaa ofii gorfachuun keessattuu
kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaarraa kantiiboonni biroon barnoota guddaa osoo fudhatanii gaariidha. Haloo daawwii osoo lubbuudhaan jirtu deddeebiidhaan itti deddeebi'uudhaan gaafachaa turanii yaalaas turan. Akkasuma Adeeroo Alii Birraallee akkasuma Nuhoo Gobanaallee akkasuma itti deddeebiidhaan gaafachaa turanii. Gama kanaan kabajamoo Kadir Jawaar guddaa galateeffachuun barbaada. Dhaamsa kiyyanni kan biraa weellistoota Oromoo lubbuudhaan darban kana keessattuu kan Adeeroo Alii Birraa barnoota irratti weelliseera. Biiroon barnoota Oromiyaa dhaloota qubee amma jiru seenaa Alii Birraa gadi fageenyaan qoratee daa'imummaa isaatii kaasee haga lubbuun darbe kanatti hojiiwwan isaa kitaaba tokkoon qopheessee dhaloota lafaa ol dhufu waa'ee Alii Birraa, waa'ee artistoota Oromoo, waa'ee gootota Oromoo akka barreessan abdii guddaan qaba. Kana dhaamsa biiroo barnoota Oromiyaatii fi kan Itoophiyaati. Akkasumas aadaa fi turizimiin Oromiyaa waanuma kaasuudhaan ka'e kana kaasanii jiru. Giddugalli gaalaariin giddugalli aartii Adeeroo Alii Birraatii fi weellistoota arfan qalloo magaalaa kanarratti osoo dhaabbatee seenaan isaanii barreeffamee gaarii fakkaata. Akkasumas biiroon ispoortii Oromiyaa Adeeroon mata duree irratti sirbine hin qabu. Mata duree irratti weellisne hin qabu. Ispoortii irratti weelliseera, waa'ee biyyaa weelliseera, jaalala irratti weelliseera. Mata dureen Adeeroo Alii Birraa hin tuqne hin jiru. Biiroon ispoortii Oromiyaas giddugala tokko maqaa isaatiin Dirree Dhawaa irratti akkasumas magaalota Oromiyaa biroo irratti akka inni hojjetu abdii guddaan qaba. Artistii Oromoo faana dhaabni siyaasaa hojjete kamiyyuu bu'aa irraa argata malee miidhamanni fidu hin jiru. Aartiin utubaa biyyaati. Aartiin madda dinagdeeti. Artistiin dhaaba siyaasaa mataa isaa danda'e kan biyya hoogganu tokkodha jechuun barbaada. Gama kanaan artistoonni hedduun as keessa jiru. Yeroo haraaraa waa'ee haraaraa haasa'u sirbuu. Yoo lolaa gaafa roorroon Oromootti hammaatti gaafa roorroon saba isaatti hammaatti dhimma saba isaa haasa'u. Dhaabbileen Itoophiyaa keessa jiran Oromiyaa keessa jiran artistii Oromootii fi aadaa fi turizimii Oromiyaa faana yoo hojjetan faayidaa qabu malee dhiibbaa itti dhufu waan ta'eef akka nu waliin hojjetan abdii guddaan qaba. Artistoonni seenaa Alii Birraa, waa'ee Adeeroo Alii Birraa, waa'ee Doktora Kabajaa Alii Birraa sirbuu, weellisuu, maqaa isaa ol kaasuu, dhaadhessuu, addunyaadhaaf ibsuudha maqaa garaagaraatiin, afaan garaagaraatiin jechuudha. Warri fiilmii hojjetan seenaa Alii Birraa gadi fageenyaan qorattanii sirriitti jala buutanii bifa fiilmiitiin seenaa Adeeroo Alii Birraa akka fiilmiidhaan hojjetan abdii guddaan qaba. Gama biraatiin ammas irra deebiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa sagantaa akka bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa qopheesse kana Finfinneetti akka inni qopheessu abdii guddaan qaba. Kuni horii mataa biyyaati. Akkasumas akka biyyaalessaatti torban Adeeroo Alii Birraati waan ta'eef keessatti artistiin Oromootii fi uummanni Oromoo ilmaan isaa lubbuun darbe waan yaadatuuf biiroon muummicha ministeeraallee akka inni sagantaa kana waa'ee Adeeroo Alii Birraa qopheessu abdii guddaan qaba. Jabaa ofii immoo erga inni wareegamees yoo inni lubbuun jirus abbaatti tiksata nutti tiksata yaaddota akka hin qabaatiin nuti immoo ilmaan isaa duuba jirraa fi Adeeroon lubbuudhaan hin duune gootota meeqatu as keessa jira baay'ee ulfaadhaa kabajaa argadhatu.